نيات مانو ديراج نيان نسمله حجينو يا رب يا نيات من حجي في دهن تبانا وان بين نمني زي غرق جاتس بفتي سمونا نياتا يا مانو سنفورين سيشكو غالي دي نمر سيركو غالي بيجو ايسان انسما كافديت نكاي جيغناندكو باجارتي دي نما ولي كبانا ما وندا نما ميغا ولي كبنا كو بيغو بدان سيكوف لا كبابي ناميك بوس كوفا نكابن نما ميكا جنسيما أبو دلان دوران جالس ميكا وكابتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل تو تعرفوا دفترتكية جوية ترى جالتو نوامتي نسيما من هجيتك تينيا تبوتي في فتي فورماتي ونربات وباتي فورماتي تقول أنا جت ترتي جورا السهول تكانو جرتي جورا دوران ترسي والما قال عني دبرتي لا إيشيل لين جالتو لين دوغا قبديني شكيتي وان شكيتي سان akka gootee karaa ofirraa oofuu waan jaarsa ofiitti namanneef dirqama sirra ta'aa jechuudha. Almuhim walumaa galaa jechuudha. Kanatti furmaata godhuudhaaf Nasimaa asitti waamee gaafachuu deema jechuudha. Garuu ammoo duraan dursee wanni namni hunduu qabu wanni hunduu beeku qabu jechuudha. Nasimaan guyyaa tokko mana hajii osoo ani hin beekin yookaan osoo ofii dhayitee hin beektu jechuudha. Guyyaa takka dhalaa wajjin dhadha'ittee guyyaa tokko ammoo gaaddisee fi minyootis wama jijjiira walumaa galaan dhayti malee akka caaltuun jettee natti matte sanillee miti jechuudha. Namuu waan jedhuun takka yookaan isirraan ulfaatteetuma yookaan gorfaa hajjii maaf dhuftii jettee hinaafuudhaaf waan kana himattee kanammoo keessa deebi'ee fuula keessa achiin deddeebi'u jedheetuma dhiisa jechuudha. Walumaa galaan asirra maal jechuun deema jechuudha. Nasimaadhaan maalii fi nyaata gootee fi mana ajeetitti fiddaa fi hajjiidhaaf jedhee Ranki irratti darbu deema jechuudha. Gosa rankiidhaatiin garuu ammoo osoo rankii hin ta'in jechuudha. Erga namni tokko waa sirna godhee nama himatee bakka itti san formaata itti godhu narraa jechuudha. Yoo shakkites dhiiftus osoo shakkee anumatu shakka jechuudha. Ka dhiiraa ka hajjiinsa hibakiyya seen amansiisus sakkaaraanis jedhu anuma shakka. Garuu ammoo waan hunda san waan quba hin qabneef malee jechuudha. Wanni sun hundi waan hin jirreef amantii osoo hin ta'in namni dhalaa wajjin jirtii nama hedduu biraraa. Walumaa galaan kanaaf jedhe malee anillee osoo waan fedhe taatee dhiiratta malee isii maaf dhayette jechuun namni hin amne dayyuu seera. Walumaa galaan namni harbanaa ofiitii qaadimaa ofiitii miti namni yookaan jaalalli ofii irraayyuu hin amne dayyuu seera. Walumaa galaan jaahilummaa qabaatuudhaaf yookaan ammoo dayyuu see ta'uudhaaf waan isa duuba deemu wallaaluudhaaf miti jechuudha. Garuu ammoo kana hundarraan duratti tokkoffaa walamanuudha lammaffaa ammoo haga tokko maaltu jira maaltu maal ta'e maaltu jechuudha malee namni dayyuu seen jaarstii ofii ka bulchuun qoxaxaruu hin dandeenye kan waan isiin dalaytu mana dhiiraa dhayxee siree irra daataa osoo hin ta'in isuma wajjin karaa irra dhaabachuun nu biratti waan tokko garuu ammoo akka namni itti fudhatu akka ani itti fudhadhus garagara waan ta'eef jechuudha. Walumaa galaanii almuhim Nasimaa irraa pirankii darabuu deema jechuudha. Walumaa galaanii akka kanaa kabajamtoota fudhattoota kiyya qophii kan kutummaa hojii turan affeeraa kooti. Seeni eeg daaras miltanda. Maal? Malee. Kabada maaltu biti? Naatutti. Karaa zama. Karaa zama. Ada gamma sa'atii kanaa karaa zamaadha. Waay. Sa'aati isaa meeqa na dabalti? Meeqa. Waay. Meeqa. Amma karaa zama dhan jiban. Baay'ee waa karaa zama maal? Eso cortero harta mucho. Astaghfirullah. Astaghfirullah bi se cortero harta sama gasi. Harta kalleen gurree. Nashakku eegaltee? Shakkuun eegalle eessa dhawitee harta kan. Karaa wallahi harta kan gurree karaa zama dha Mustafa way. Ani karaa zama ma eegadeessa. Haadha ko warra kafa deemsa. Ri'ati yerootiin adda waltu namni dhalaantu fuula faadhiqatti akkana jettini beektaan cinqirri. Dhalaan gizeetti masaasan irra dawwaltu asar kifattee jar kifattee sanumaaf. Duush asar kifattee tantoon si barbaadatan jedhee sitti mee. Ree ammaan tana barbaadus dhufee miree ammaan tana. Ay waa dhufee miree. Tuftee dhufuu maal faayidaan kiyya? Waa. Tureetiin dhufee? Maal goota? Tureetiin dhufeeti? Inumaa daftee dhuftee iyyuu? Haaya. Silaa? Aywa daftee dhuftee iyyuu maal? Tama nin kuni koi siita na mega welcome. Na mega wala na kabde sinja. Ka beeku barbaada bara yoo nama baay'ee leetaate rakkoon qabu ani beekuma barbaada jira. Na mega wala na kabde sinja. Fennu. Ana sinje kana. Sika asaara me joo. Annam takka wala na kabdu ko matan te na kabda. Ko badiya sawa? Kanya to gootee bi ko batti fidda na wayin ko. Ana sunis. Atille buti aso egalte.
maaliif gaa biratti hin fayyadu dhiise. Reechi bira fayyadu waatu nyaata eenyu gootee geessite yaadisi. Kan nyaata biddee beeksitti filadha itti sunni nuu. Nyaata anaa geessuun nagaa. Afaan Oromoo. Dubbii namaa sammuu na nyaatiin mucaa akkantu sammuu na yaadamteeni. Maali? Dubbii namaatiin sammuu na nyaatiin. Akkantu sammuu na yaadamteeni. Amma garuu akkachuus waamne. Parane waa akkantu kanaan godheefi namni beeka akkanumatti maqaaf bokkota asirra kaabeeta. Akkuma duraan maqaa namatti jirtu an sammuu na kaantu na nyaadamte sammuu na nyaatiin atilleen dabalannaan an ta'e rabbii osoo laatte na dhiise atilleen. Garuu olii galtee qabaattan aadi. Yoo san ta'uu baatte ammoo sammuu na nyaatiin tamam. Inni olii galtee qaba. Inni olii galtee qaba naa. Anaa sammuu na nyaadamte tan nan gartooti. Anaayyuu guyyaa tokko nyaata gootee sin naaf deeme. An eenyu fin geessiree akkuma sin godhin ta'u silaa yoon godhee siif hin godhaa'u. Sin godhee si nyaachisaa. Eenyu nyaachise meen. Eenyu hin godhe natti namas Nasimaa takka nyaata. Halkanii mana namaa dhayitu moo keenya eessaa dhufta mana sabboontuu halkanii kadhaitu. Halkan saa jaafaa gisee mana sabboontuu galtee teettadhaan eessaa dhufta halkanii. Abboon mana sabboontuu halkan saa jettiin dayinee na dhiisinu sabaa. Wallahi saa jettiin dayinee. Kabalbalatuun tuttuunii banuu diddaran sunoo. Anquban qabu. Hin dayine saa jetta. Nagartee qaama ijoo Nasimaa akka nagarte naanji. Laakiin hin dayine. Way. Si wakkadhu tamam mana waa fidduu sunoo de nyaata. Yaa Rabbi yaa. Amma himta moon himtu kakajaltee ni asaa dhaabatan sojii. Bara Musxafaa sittiin dubbatu jira Musxafaa. Hin nyaata namaan goonee siin jeban. Nyaata akkas taana mataa maa fidan jechuu gaara yeroo dhuftutti mi. Wallahi kuman qabu nyaata waan dhiiraa wajjin nyaanne si malee. Hajjiinoo. Yaa Rabbi yaa. Nyaata mana hajjii fiddu sanatti baana. Waan dubbiin namni zee gurra qicabtee as dhuftee sammuu na nyaata. Anti hajjiidha takka akkasuma billaa nyaata hadiisiiti. Akka birii wajji gattaatu dubbiin. Maal dhayitas gaafa baadee bira. Way si gaafaddeetiin dhaqee miree. Na gaafattu duuba kophaa dhayitaa. Way guyyaa biraa. Atummaanii. Guyyaa biraa itti baana. Guyyaa biroo dheeressa guyyaa si gaafadde sana gaafatte san gaafatte Musxafaa jechuun kuttaa lama kaatti malee tabraatu. Laala Musxafaa an si gaafaddeetu malee. Nyaanni jiru guyyaa na waliin dhayne. Bari guyyaa naaf tujjidhee miti guyyaa takka kaayina ila deemta nana tina ila anafne deem bakka wayii deemu mana jitee naga ilseen alaamne guyyuma saniin deeke malee mana ijji guyyaa haga kan qofa deeke malee hin dhayneen. Maaf si dhugoomsu jide qofaadhaan. Atilees nan dhugoomsine na namantu. Waan dhugaa fakkaanneef ka. Na namantu. Maaliif amanu baannaan amananii na amannaan natti amani. Leesha mana. Na namantu. Maaliif sama mijoo. Na namantu. Istiree hin goone gaa dhugaan sitti mujjira yoo dhugaan natti deemteen amani khalaas. Yoo dhugaan maal taate? Yoo dhugaan natti deemteen amani. Yoo sobaan natti deemteen amantu. Yoo jaalala sobaan akka qabatte jaalala dhugaan akka qabatte na amantu khalaas. Akkasuma beeka. Akkasuma beeka. Akkasuma beekaan biroo takkan beeku. Oo moo soba taate sobni sobaan amantu. Yoo moo dhugaa taate namni jaalala dhugaa namaaf qabu nama amanaa tamam. Sigaltee tanaan sammuu namaatiin dubbiin hin nyaatina. Jaalala dhugaa namaaf qabu nama amanaa mi? Akkati jaalala dhugaa namaaf qabdu mi? Nama baramsa sin bara kan sin jiru jaalala dhugaa naaf qabatte na amanta. Eessaa dhufti jaalala dhugaa wayi? Jaalala dhugaa hin jirtu. Eessaa dhufti? Eessaa dhufti? Jaalala dhugaa hin qabnu naafeti. Barnas si masi qabataa irraa? Ajje. Eessaa dhufti jaalala dhugaa? Nu lameen irraa dhufti. Yoo amantiin hin jiraanna? Amantii yoo. Yoo ammaan osoo sin fuudhin si shakkuu eegalee dhiira bira si arguu eegale mijoo? Eessaan? Ansuma gaafadheetiin dhaqaa ijjee ganaan dhaqu. Si gaafadheetiin dhaqee. Akkana dhaqu isaa gara abbaan mala lallata akkana dhaqee. Ittiin si gaafadhe kan si gaafadheetiin. Guyyaa biraa nyaata gootee fi dhayitee. Yaa Rabbii xiya yaa Allah. Maal taate? Ati nan dhageessu. Maaltu maaliif deemu sabaa guyyaa si gaafadheetiin dhaqee si duuba hin dhaqeen. Musxafaa kootu kana inni wajjin deemsin jedhaa bakka biroo. Guyyaa biraa nyaata gootee fi dhayitee. Astaghfirullah laasi. Nyaata Nasimaan gootisa waan akkamii bakka akkamiitu hojjettee eenyu bira hojjettee. Maaltu nani dhugaasa? Qoradhu waa. Amma nama waliin si qabaadhe baran jaatiin. Kopha illee qabda. Kopha si qaba? Himi kabajeelli taphamu waan natti himtu. Waan takka tani sitti hin qabu waan nyaata hin gooneef. Guyyuu nyaata gootee naamani hin gooneef. Akkasumaan billaa hin gooneef naamani. La. Kalaas. Maaliif shamana? Hin gooneef wannan sin jee hin gooneef gaa eegbaa. Gootee fi ansin jedhoo.
Hingone kan hingone ni. Caaltuu akka isin kijibnee beekan caaltuu lafa. Pintu no isirraa dhufte anuu si baanii natti lolte jeetiin sumatti sumatti jolba. Isimarraa na deebisite kun. Khalas jaaltuun no bogo kan an. Yaa duraatis hajitiif prankin hojjetu jira malee hajitiif waan dhugaa takkitiin qabu beekta. Ati garuu laakiin prankin maal dhugaa sitiin fakkaatiin ana immoo prankin si godhu jira malee nyaatallee godheetillee kan hin geessee hin qabu. Caaltuun akkanumatti caaltuun sun shakkiteetuma akkanumatti onneetti. Pero lugar berbeda, nanti orang mas itu mata kopsi udah. Bari Mustafa, degesa hingone nyata. Asifu takka go deleges nyata singkan ini isani godafi. Nama godafi. Namni dulu macam mana raga deh gala tamam sih galte. Mana tille nagal fatu batu antideme nama serati nama yalala tu meti tamam. Nasi umma tu tokorat imanti. Yo tu ma tokorat imanu batti male. Kan yang macam kanan na debite orang ni disitu hasar tak? Dah, ikhlas jadi sesuatu yang wah nanti ya semua tina mana, anak musuh syok konjal duga sih kabat ini nak semua yosu banaf kabat mana, yo duga nak kabat na aman. Makai mana? Na aman yo duga nak kabat. Makai? Lepas kati aku nak duga yo jerat tu batik kan aku jindem, duga. Siapa kata? Namni nunda gay. Kami malu jo nama boleh kabar jadi dia kan nama boleh kabar nama unda nama mereka boleh kabar nama kabar aku betul. Sikof. La. Apa kabar? Nama mereka. Bos sikof anda kabar? Nama mereka jadi Nasimaa. Aku dalam turan jar semega aku kapci. Euro amal baru mana di dalam pun kan setahu aku. Kau lihat? Kau lihat? Sini juga iri aja. Dalam lish dalam jar semega kapci. Ini agak furtile syariat ya me fi adida. Amo lakin dalam kami jar stok kubra lama fabar badebo. Toko bar. Isenu matu dalam tangguh bantani. Jadi jawab tamale dalam toko marat imanti. Dalam toko marat imanti. Dalam hundar juga. Wal kese cerah. Kalau nak selalu dalam hundar itu dalam makanan boleh. Wal kese cerah. Orang madu kalau kalau nanti gosa kami. Gosa kami? Ang gosa toko marat imantu. Mfakat tu begitu. Wallahi masa seperti ini mana lo sama netizen. Hai. Ansi mali nama bro, farsi mali nama bro. Subhani Allah, do tamam. Anak mu tanah tete sih. Ma kau fita. Semua nanya tinggal. Hai. Akan tisibran iri bro jalan. Dah sudah gimana gara dia berkah bro tu juga. Astaghfirullahaladzim Rabbi. Woi kita jadi je. Mali persi itu adio shenyi tapi nanjana shenyi to korot iman tu sinje balam. Shenyi la marat iman tu mesti tamam. Ini kita mana boleh komedi ada ni? Woi, Mustafa, naaman ubanan nanaman. Kalas, sedih. Naaman ubanan nanamani. Kalas ya betul. Nanamanin kalas. Malak. Ay, wala man nanam. Hai sila yo naman tinamani naman ubanan nanamani. Nanamani. Acu betul. Jalan ugas nu nafun kaptu. Aywa. Nan kaptu kalas. Naamani jalan latiya min kabda kastin siqa. Luga bagana gafatina mana majalatu nama rahina fa bagana gafati lakin garu dia bin sidep sujrat ti tani nan sidep sulaman tu yunjurtu. Hai. Namni te gafina mare sum bare da jichan sinju na rafro do ation naman tom dugana se da dubinan sinjo. Saipan dalam gabda kadira di sini. Kadalame gabda? Antak kamola bangka. Taruga sono takangka. Tasoba. Tasoba. La ni sai baki takamale khani namanu. Malak. Malik. Bem, yalla timim matan sirri nagar ganjur wal makai bayin ma. Tano sigafa chu so. Tamam namte. Afani jale se bonan itu. Kul berate. Khara sana radam se. Kulo kabajamtoota fardooftota kiyya akkuma argitan jechuudha. Mana hajjiillee waan isiin dhayxeef tanaan durallee guyyaa meeqa dhayxeellee akka caaltuun himattee shakkitee natti himatte sana osoo hin ta'in jechuudha. Anuu quba qabaa wannoo quba qabu gaafadha jechuudha. Walumaa galaan isiin aarteellee xiqqoo nama hubattuu san akka itti araarsu booda na beekaa suuraan keessa irratti dhagedha isaadhaan jedheen tuma booda araarsa jechuudha. Caaltuulleen asumaan haa argitu jechuudha. Dura waan shakkitee chaanaala video dalaitee narratti akka biraan kee jechuudha abdii
irratti viidiyoo kennite channel kiyya gadhiisan jechuudha. Walumaa galatti ati rakkoon qabu. Hordoftoota kiyyaa xumuree jechuudha. Caaltulleen shakkullee dhugaa qabdi himachuullee dhugaa qabdi jechuudha. Walumaa galatti yoo viidiyoo kana argite walumaa galatti haga tokko haga duraan shakkitu sanarraa nama biraa irraa shakkitu malee Nasimaa irraa shakkuun akka irraa dhaabatu jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa qophii kennitu biraa warreen turtan galatoomaa horaa bulaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.